Harka fuunee akkam jirtu abdiidha miiltota eekirraa kan wajjiniin ilaallu waa'ee stringii jechuudha. Kanaan dura kutaa darbe keessatti waa'ee data type variable ilaalleerra. Variable data type keessaa immoo waa'ee stringii hamma tokko ilaallee ture jechuudha. As kutaa kana keessatti immoo bal'inaan stringii wantoota akkamiif akkaataatti fayyadamnu wajjiniin ilaalla jechuudha. Stringii jechuun walitti hidhamiinsa jechootatiin variable tokko irratti wantoota ta'anii jechuudha yookaan immoo variable tokko irra walitti jechoota walitti kaa'uu ni dandeenya jechuudha. Dirqama garuu variable irra taa'uu hin qabu jechuudha. Wanti suni garuu akka organize nuuf ta'utti yookaan immoo akka walitti nuuf qabamee deemutti wanti nuun goonu maalidha jechuudha. Variable irra kaa'uudha jechuudha. Kana gochuudhaaf amma asirraa akkuma argitanitti variable tokkoon qaba. Variable maal jedha jecha jedha jechuudha. Maqaan variable kan inni ofirratti qabatee jiru immoo jecha miiltoteek jedhudha jechuudha. Koddaan kun kan inni qabatee jiru jecha miiltoteek jedhudha jechuudha. Amma gaas keessatti wanti inni gochuu barbaade maalidha? Leengizii isaan adda baafachuu barbaade jechuudha. Leengizii maali? Leengizii variable sana jechuudha. Leengizii jedheenani as keessatti barreessaa jechuudha. Kan odeessiin refreshing godha. Yeroo godhutti 12 jechuudha. Lakkoofna gama wajjin lakkoofna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 jechuudha. Amma gaas keessatti leengiziin jecha kanaa meeqadha jechuudha. Qubee meeqadha? Qubee 12dha jechuudha. Qubee yeroo jennu immoo maalis hin dabalata? Spaces hin dabalata jechuudha. Amma warri nuun wajjin lakkoofni space kana gidduusi lakkoofneerra jechuudha. Utuu space lakkaa'amu teesla meeqa ta'a? 11 ta'a ture jechuudha. Amma garuu space sana dabalatee meeqadha? Leengiziinsa 12 ta'a jechuudha. Kanaafiyyuu stringii sana keessaa leengiziinsa amma akka ta'e adda baasuu dandeenyeerra jechuudha. As keessatti leengizii fayyadamne jechuudha. Inni biraa immoo maalidha? Fakkeenyaaf small case dhaan yoo barreessine warreen fakkeenyaaf akkas goone tu inni fakkeenyaaf as keessatti immoo maal ta'e wanti nuun barbaanne gara qubee gurguddaatti akka inni nuuf jijjiirudha jechuudha. Kan inni nuun barbaanne kanaafiyyuu maal jenna jechuudha asitti tu upper case jenna jechuudha. Kana booda refresh yeroo goonutti maal ta'a jechi suni qubee xixiqqaadhaan variable keenya irratti qubee xixiqqaadhaan barraa'u malee objectii kanatti yookaan immoo meetodii kanatti fayyadamne gara maaliitti deebisneerra jechuudha. Gara qubee gurguddaatti deebisneerra jechuudha. Fakkeenyaaf immoo m kaapitaaliin godha, t semmasis immoo kaapitaaliin godha jechuudha. Kana ergan godhee booddee maal taamasi kaapitaalii mata haa ta'u malee immoo kan inni gochuu barbaade maalittis gochuu hin danda'a jechuudha. As keessatti lower gochuu hin danda'a jechuudha. Gara lower case'itti kan jijjiiramusi gochuu hin danda'a jechuudha. Amma achirraa t fi m ni guddaa turan garuu as keessatti yeroo outputiin isaa maal ta'aniiru jechuudha. Gara smallitti deebi'aniiru jechuudha. Kana malees immoo maal wanti jiru karat kan jedhudha jechuudha. Karattiin kun maalidha? Karatii kanaan immoo wanti nuuni adda baafannu kaaraakterii meeqaffaarra kan jirudha jechuudha. As keessatti kun qubee guddaadha dhiifamaa wajjin. Fakkeenyaaf kaaraakterii indeksii 4ffaarra kan jiru maalidha isa jedhu ilaaluudhaaf achi keessatti maal goona? 4 goona jechuudha. 4 yeroo goonutti 4ffaarra kan jiru maalidha? Tdha jechaa jira. Kana lakkaa'uudhaaf maal goona? As keessatti wanti nuun hubachuudha qabnu indeksii isaa barreessina yookaan immoo actually amma wanta kana yoo lakkoofne maal ta'a jechuudha? 1 2 3 4 5 affaarra jira ture miti garuu indeksii isaadha jechuudha. Indeksiidhaan yeroo lakkoofnu immoo meeqa ta'a? Kun duwwaa ta'a. 1 2 3 4 ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf immoo yooni 5 godhe immoo maal ta'a jechuudha? Gara maalitti deema? Gara ootti deemuu qaba jechuudha. Kanaafiyyuu oo ta'eera jechuudha. Amma sun 6 godhes oo ta'a jechuudha. Sababiin isaa maaliif isa kana fudhata jechuudha. Amma 5 yeroo jennutti oo isa kanadha jechuudha. Akkamittiin lakkoofna jechuudha? Indeksiidhaan yeroo ta'u duwwaa 1 2 3 4 5dha jechuudha. Kana yoo ta'e immoo 6ffaa dabalataa jechuudha. Kanaafiyyuu maal ta'a? Indeksii 5ffaarra kan jiru maalidha jechuudha. Qubee maaliitu gara indeksii 5ffaarra jira isa jedhu adda baafachuudhaaf maal fayyadamna jechuudha? Kaaraat kan jedhu kana fayyadamna jechuudha. Kana malees immoo indeksiidhaanis kana malees keessatti fakkeenyaaf indeksii ofii jennee
bakka kana keessatti immoo wanti nuun barreessinu maalidha amma lakkoofsa yookaan immoo indeksii fayyadamnee arganneerra. Fakkeenyaaf as keessatti tiyyoo jennee meeqan nu deebi'u qabachuudha. Indeksii isaa barbaadaa irraa jechuudha. As keessatti immoo indeksiin T immoo meeqadha? 4dha jechuudha. Akkuma sila ilaalle fakkeenyaaf immoo O yoo goone immoo maal godha? O yoo goone amma gaas keessatti O 2 qabna. Garuu kan inni nuuf deebisu maalidha? Isa jalqabaa karaa jalqabaa duwwaadha kan inni cheekii godhu jechuudha. Kana jechuun asirra duwwaa 1 2 3 4 5 fara kan jiru kana jaaffaanis garuu O ture. Garuu inni kan inni nuuf deebisaa jiru isa jalqabaa duwwaadha jechuudha. Kanaafiyyuu gara jalqabaarraa kan inni ilaaludha jechuudha. Kanaafiyyuu gara jalqabaarraa ilaalu iyyuu malee gara xumuraarraa immoo akkamittiin ilaaluu dandeenya isa jedhuuf immoo maal jenna last jennee index of goona jechuudha. As keessatti wanti nu last index of 6 nama meeqataa 6 jechuudha. Kana jechuun sababiin isaa maaliif isa kanarraa jechuudha kan inni waan ta'aa jiru. Asii dudda duubaanii yeroo ta'udha jechuudha wanti kun kana fakkaata. Kana malee wanti nuuni ilaaluu dandeenyu substring yookaan immoo stringii jenna. Fakkeenyaaf substringii yeroo jennu keessatti immoo as keessatti wanti nuun ilaalluu fi lakkoofsadha jechuudha. Lakkoofsa yeroo jennutti immoo indeksiidha. Indeksii meeqarraa jalqabaa? 0 irraa jalqabee fakkeenyaaf 4tti dhume. Indeksii 0 irraa jalqabee 4tti dhume jechuun kamidha jechuudha? Tokko duwwaadha 1 2 3 4 miti. Kanaafiyyuu jecha kanadha jechuudha. Kan amma display nu ta'u sababiin isaa maaliifidha? Kan inni display nu godhu indeksii isaanii fayyadamne amma meeqaatti? Amma 4tti. 4 jechuun immoo indeksii 4 jechuun immoo hin dabalatu jechuudha. Indeksii 4 jechuun elementii isaa 5ffaarra jirudha jechuudha. Kanaafiyyuu elementii inni 5ffaarra jiru immoo T'dha. Kanaafiyyuu T osoo hin dabalatiin miilii kan jirutu maal nuuf ta'e? Display nuuf ta'e jechuudha. Substringiidhaan immoo jechoota indeksii isaanii fayyadamne gidduudhaa fakkeenyaaf gidduudhaas fudhachuu ni dandeenya jechuudha. Yoo barbaachisaa ta'e argame jalqaba isaa jalqaba isa jedhu asii kaasna. Isa booddee fakkeenyaaf kana yoon tokko jedhu tokko jechuun kamidha? I'dha kaasa jechuudha. Kanaafiyyuu maal ta'a? Warra kana sadan qofatu maal ta'a? Display ta'a jechuudha. Kanaafiyyuu maal ta'eera? I'dii kan jedhu amma display nuuf ta'eera jechuudha. Kanaafiyyuu inni jalqabaa kun lakkoofsi inni jalqabaa yookaan indeksii inni jalqabaa bakka inni jalqabuu fi bakka inni itti xumuramudha jechuudha. Kun immoo kan inni nu gargaaru maaliifidha? Kaaraakterii ta'e tokko stringii keessaa kaaraakterii ta'e tokko specifically select gochuudhaafis kan nu gargaarudha jechuudha. Kana malees immoo substringii kana keessatti wanti nuun fayyadamuu dandeenyu elementii biraa meetidii biraa yookaan objektii biraa fayyadamuu ni dandeenya jechuudha. Asuma keessatti fakkeenyaaf bakka inni irraa qabu jecha keenya irraa indeksiin isaa meeqa kan ta'e jechuus ni dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf